Hey. Hordoftoota Orotiyuub har'a kan nuti isiniif dhiyeessinu walaloodha. Walaloo nuti isiniif qabannee jirru lamaan keenya anis Nimoonaanis walaloo tokko isiniif qabannee jirra. Walaloo keenyaatiin duratti immoo Nimoonaa namoonni viidiyoo nuti yeroo darbe gadhiisne walaloo nuti isaaniif gadhiisne irratti walaloo dhaggeeffatanii hin quufne soorettii koo fi qeeqa keessan kan jedhu irratti kan nuti isaaniif ergine tureera. Walaloonni kan nuti YouTube irratti isaaniif gadhiisne karaa Orotiyuubiitiin jechuudha. Namoonni hedduun irratti koomentii yookaan ammoo qeeqa isaanii kaa'aniiti jiru. Osoo walaloo keenya hin eegaliin duratti yoo qeeqa kana dubbisneef maal jettani Moona? Eeyyeen bareedaadha. Egaa nutis yaada isaanii galtee godhannee walaloo kan biraa qopheessuufiif waan deemnuuf isa dubbisnee yaada isaanii biraan keenya isaan galateeffannee gara walaloo haaraatti dabarraa jechuudha. Yeroo hedduu walaloon keenya walaloo jaalalaa irrattidha. Kanaaf immoo baacoos qabannee dhufuu malla. Sila walaloonni kan jibbaa ta'uu qaba. Namni wal jibbuunis ni danda'ama. Garuu Orotiyuubiin walaloo jibbaa hedduu keessummeessu. Warra wal jibbanillee araarsuuf akka qeeqaatti garuu ammi'eessu moo shabooyyoo yooma keessa bosawwatee mi'oofti mini. Itti yaadneetti akka warra wal jibba wal arrabsan yookaan ammoo wal ceephan itoo hin taane akka isaan aramanii yookaan dhiifama waliif godhaniif isaan wal sirreeffatanitti. Eeyyoo namni ni dogoggora. Kan sirreessu immoo namuma dogoggora sana irratti arge waan ta'eef egaa isaaniif yaala malee wal jibbaa jennee hin barreessinu. Hin barreessinu abadan. Amma guyyaa tokko maaltu ta'es fakkaate ni moona. Namichatu Ingiliffa baay'een beeku. Isheen immoo baay'ee beekti. Akkuma koo jechuudha. Akkuma kee. Amma wal faana haasaa turanii baay'ee oduma rakkatanii wal faana haasaa turaniiti. Yeroo deemuuf ka'an maaliin jedha hiriyyaasaa gaafata. I love you jedhiin jedha hiriyyaansaa. Hey jedha. Isheenis gamaati. I love you jedha. Ingiliffa sirriitti dandeessu jennee ishee. Sirriitti dandeessu dhaga'amu irraa fagoo jirti. Sagalee hin qaqqabne jechuudha. I love you jedhama. Itti amma. Aareetu ol fuudhu. I love you jedha. Oh my God, I love you too. Jettee mochite. Maal naan jette? I love you too siin jette jennaan. Siree kan jette. I love you Siri. Wow. Induare. Murteessaan jaalala isaa amma baay'ee himateera. Ana caalaa akka isheen nan jaallanne dheetinni. Afurii yoo isheen afur jette hin jettuuf isheen Ingiliffa akka kootti waan beektuuf malee shanjaa jechuun isaa nafuu garuu egaa. Waan fedhee hordoftoota Orotiyuub baacoo kanaan xiqqoo ishee bohaaraatii gara walaloo keenyaatti seenaa jenneeti kan nuti baacoo gabaabduu kana isiniif finne. Isinis I love you siriitti daansatanii I love you 4 illee dabalachuu dandeessu. Amma dhibbaatti deemuu danda'u. Ayyee haa eegallu. Jiituu caalchisaadha miilana Orotiyuub irratti kan walaloo dhaggeeffatanii hin quufne soorettii koo fi qeeqa keessan kan jedhu kana naafati wal jalaatii qabne walaloo dubbisne kan isaan irratti jalqaba koomentii dhiyeesse jiituudha. Akkan si jaalladhu jettee nama kolfaa nama jaallatu tokko dhamti suurri kun. Akka aayigilaasii fakkaata yookaan ammoo fuullee ijaa fakkaata garuu jaalalatti irra jira ija jaalalaan silaalee jettee gara dudduubaatti immoo jaalalas mallattoo jaalala onniidha. Onnee wayiidha sanummoo diimaan dibamee. Maal onneen gurraachare. Ayyee. Lammaffaarratti ammoo namni yaada isaa ergaa barreeffamaatiin nuuf kennee Xaaher Huseenidha. Weelkaam jechuudhaan innis laayik nu godhee jira. Weel nu eegdee jennaan kaanatti. Weel weeyit jennaan Ingiliffichi kunoo kanuma barinni sila. Kana bira hin jiru siin jedheerraan jalqaba. Maalumaafuu na walii waan jirtu rakkoon qabu. Ayyee hankee sirraan ergaa qoshinaaf kontortaati. Ganna jenni namni jedhamu immoo waaw galatoomeedha galatoomeetu ganna. Jiituu caalchisaa. Irra deebitee nuuf barreessite isheen ammas. Eeyyeen isheen immoo wow jetteetti. Inni ammaa kun isa akka duraan naman dhibu. Wow. Afaan Oromootiin wow. Wow jechuun maal jechuudha gara afaan Oromootiin? Wow jechuun afaan Oromootiin ajaa'iba akka jechuuti. Hedduu namatti tola akka jechuuti. Maal jettu Ingilifficha qofaa miti. Oromooffasitti jirtu. Tigistuu laanaan immoo har'a reefuu nu dhaggeeffachaa jirti fakkaata. Anaa dhufu nuun jettee jirti. Itti aansuudhaan immoo ammas namoota hedduudha garuu Nimoona kana hunda akkamiin akka waamnu hin beeknu. Garuu maal goonaa nuti hin dhiisnu dandeenya. Dura waadaa seenneerra waan ta'eef nuti immoo nama waadaa nyaatu miti dirqama waamna.
Tigist anaa dhufu waan nuun jetteef kunoo dhufnee irraatis kanaa booda subscribe gochuu hin dagatiin share gochuu hin dagatiin siin jenna. Anaa dhufu akkuma nuun jettee dhufee koottuu siin jenneera yeroo hundumaa walaloo torbaniin qabannee isiniif dhiyaannaa har'a ammoo guyyaa 3 gidduutti kan nuti deebisnee walaloo isin biraatiin gahaa jirru. Mee ammas komentii keessanitti deebina. Qomoon koo wal argee kan jedhu ammoo maqaan YouTube isaaniiti email isaaniiti. Qomoon koo wal argeen ammoo walaloo qofaa osoo hin taane mudannoowwan jaalalaa fi asoosama adda addaa osoo itti nuuf dabaltee hedduu nutti tola. Si wajjin jirra galatoomii sabboonaa koo sin jaalladha. Nuti si jaallannaa ulfaadhu waan ati jette. Jettaa? Si jaallanna jettee yaa ta'u. Tole si jaallanna nuti akkuma obsiin jedhe. Qomoo wal argee lama taane si jaallachaa irra of eegigaa. Namni biraanis hin dhibu. Eeyyeen. Garuu maqaan isaas maqaa jaallatamuu qabudha. Dhuguma. Qomoo leellisaa waan ta'eef nuti qomoo isaa waan ta'eef maaf malee warri dhaggeeffatanii maaf akkas jettanii jedhanis jiraachuu malu waan ta'eef qomoo wal argee si jaallanna lama taane tokko miti. Dhugaadha obboleessa keenya yookaan obboleetti keenya ta'uu malti yeroo darbee hedduun isaanii sin jaalladhaan heddummaatee jennaan tokko maal akka jette beektaa? Namni si jaallatu kun nutti baay'achaa jira kanaafuu ati nama hundaaf ijaan geenye obbolaan si godhannaa jette. Yaada bareeda. Obbolaan hedduu asirraa qabnaa jechuudha. Raamii Seel kan jedhamu ammoo galatoomaa jedheeti jira akkasuma Hawwaa Fadiil maashaallah yaa obboleessa koo ija shamarranii irraatii fi walaloo baay'ee bareedudha galatoomii jetteetti. Yaa ija shamarranii yeroo na ilaaltan na eeggadha. Ija shamarranii irraatii fi garuu tokko irraa nafiidha. Jechuun irraa fi irratti safi. Irraa irratti safi. Ayyee. Ijuma ishee irratti fi jechuudha akka miidhamne jechuu kooti. Tole. Asteer Biraanuu ammoo waaw baay'ee namatti tola jabaadhu sabboonaa keenyaa jettee mallattoo jaalalaatiin silaalteetti. Namicha isa kolfa sanarra keessatti isheen. Kan itti aanu Saaraa Tiubis nuuf barreessiteetti ni moonaa Saaraan jalqaba kan isheen komentii goote siini. Saaraan egaa biyya bakkeetti kan isheen jirtu garuu waan Oromiyaa keessa jiru warra as keessa jiru caalaa yeroo hedduu ni hordofti sabboontuun talaatii kanumaa fi anaanis karaa turee fi biisnaa beektu malee sabboonummaa waan leellistuuf sanumaati. Wal beekna garuu kana ibsuun hin taatu. Ani immoo kanaaf har'a komentii ishee qeeqa ishee atumti dubbisee fi jedheen sii dhiisaa jira yookaan Saaraa kana ijaa siinsi caalchifattuuf. Ani ergan komadheetii tan isheen anaan obsii koo an isheen naan jette. Koo jetteetti? Koo jetteetti. Rakkoon qabu waggaa lama. Munaa koo jettee jennaan anaanoon jettu jennaan. Kanaafuu ani maalin sii kaase beektaa waa'ee Saaraa gaafati kaastu sabboontuun talaatiin jedhe miti. Nama adda baastee waan hin jaallanneef siinis baga jette. Saaraatu maal jette seete baay'ee namatti tola nama bashannansiisa nimoo fi obsii sagaleen keessan akkuma sagalee koo baay'ee bareedaadha jabaadha mallattoo jaalalaati Saara sagalee kee ergee garaa qabaatti. Mee si argina obsidaan qabsaa gmail.com irratti nuuf erguu dandeessu yoo sagalee viidiyoodhaanis yoo nuuf ergitan nuti deebisnee immoo karaa OroTube isaan biraatiin gahuu dandeenya yoo barbaachisaa ta'e iimeelii keenya irra keessatti barreessinaa fi viidiyoo nuuf erguu danda'u sagalee isaanis nuuf erguu danda'u sirbas sirbuu danda'u. Waa'ee jaalalaas ibsachuu danda'u waan barbaadanii keessan ibsachuu dandeessu yaa maatiiwwan OroTube kan walaloo koo hundarraatii nafne ni moona kan walaloo OroTube irratti dhiyaatu hundarraatii nafne tokko immoo sin jaalladha armee koo diirmaam nama jedhamudha. Namni kun yeroo hundumaa dursee ture yookaan inni komentii godhu miila namoonni hedduun isa ishee dursanii jiru. Waaw anaa dhufuu bareedaa koo sagalee kee dammaa kana yaadeen ture please Oromoo koo share godhaa hiriyoota keessaniif namoonni biroos irraa haa baratanu jetteetti akkana kan nuti barbaadnus share godhanii sagalee jaalalaa kana namuu dhagee jaalala isaa akka ittiin mi'eeffatu akka ittiin ho'ifatu akka jaalalleefsaafis ergee ittiin ergaa dabarfatu keessattuu dhiirris durbis erguun danda'a amma walaloo soorettii koo kan jedhu kanarratti kan nuti isaaniif dhiyeessine gaheen dhiiraas ni jira gaheen dubartootaas ijaa jiru. Jaalallis karaa lama isaanii deema. Karaa lamaanuu jaata'uu qabu. Saalfachuun hin barbaachisu waan jirudha. Qixa jaallatanitti ofitti amanamummaadhaan jaallatanii yoo kanatti immoo waan hin barsiisaa jedhan miira isaanii qofa yoo son ta'an walaloo kanatu namaaf qoodee namni irraa barataa ittiin bohaaraa lammii koof maaf gumaachuu koo hin ba'u warreen jedhan qalama isaanii waraqaa isaanii kaasanii yoo barreessan isaanis egaa
dirqama isaanirraa eegamu bahataniiru jechuu karaa biraa. Eeyyeen kanaafuu ergaa isheen nuuf dabarsite kana share gochuudhaan comment gochuudhaan hiriyoota keessanii biraatiin ga'uudhaan subscribe gochisiisuudhaan isin nu deeggaraa jennaanii itti aansuudhaan ammoo Daraartuu Taammiruutu jira nimoo. Eeyyeen Daraartuu Taammiruu ammoo jabaadha obboleessa keenyaa jechuudhaan quba nutti baaste. Laayikii afaan Ingiliffaatiin. Dursee laayikii kanaa maal jenna beektaa? Na dandeessaa garuu laayikiin afaan Oromootti maalinni? Nin jaalladhee jechuun jaalladheera yookaan immoo naaf ta'eera waan akkasiiti. Nu biratti garuu yeroo ijoollummaa keenya quba akka kanaatti keessattuu quba guddaa kan ol kaasuun na dandeessaa akka waan jechuuti. Waan fedheefuu itti aanuudhaan kan jiru Muloorii kan jedhamtu ammoo baga nagaan dhuftee jetteetti jirti. Sumayyaa Ismaa'ilaalii ammoo mallattoo harkaa irratti jaalalamoo waan dhufte abaaboodha. Obboleessa koo jabaadhu baay'ee namatti toltu nurraa hin hafiinaa jette. Hin hafnu torbanumaan isinii dhufnaa har'ammoo torban odongeeyni iyyuu dafnee isinii deebineeti jirra. Kan ittaan immoo afaan Arabiffaatiin barreeffameera hin dubbisuu ga'a. Garuu isa afaan Arabiffaa sana. Kadijaa jennaan. Kadijaa ma jedhaa Kadijaa Abdii jedhaa jennee yeroo dabarree waan nu hubatanii. Kanumarra jiru dubbisnaa fi kan ofii keenya dandeenye dubbisuu dandeenyu. Kadijaa Abdii ammoo waaw baay'ee namatti tola galatoomii siin jetteetti. Nuun jetteetti siin. Eeyyeen Muloorii kan ammoo sabboonaa Oromticha keenyaa laayikii roobsaa yaa jajjabeessinu lammii keenyaa baay'ee si jaallannaa jetteetti ulfaadhu. Eeyyeen laayikii itti nuuf roobsaa sheeriis itti nuuf dhangalaasaa namoota biraatiin nuuf gaa walaloo kana isiniin jennaan ulfaadhu siin jenna. Zinaab eefi ammoo waaw isin lachuu dambalii jaalalaa yoo qopheessitan isin beekaa. Mee yoo isin rakkisuu baadhee walaloo haadhaa nuuf qopheessaa qalamni keessan yaa mirgisu jedhee jira. Nutis ammoo walaloo haadhaa ishee liinkii inni irratti argatu koomentii isaa jalatti riipilii goonee fi jirra. Walaloo haadhaafis kanaan dura barreessinee waan jirruuf walaloo haadhaa kunoo kan barreessinee liinkii irratti siif kennineerra. Liinkii sana kilik gochuudhaan dhaggeeffachuu dandeessaa. Erga dhaggeeffattee kaatee immoo yoo sitti tola sheer gochuu hin dagatiin siin jenna. Kan itti aanu immoo Xahaa Seel jedhama. Xahaa Seel ammoo jabaadhu baay'ee namatti tola. Walaloo keetiif jechoonni itti fayyadamuu kee baay'ee natti tolee jedhee jira. Ulfaadhu jennaanis tokkuma namoonni ishee kanaan dubbifadhu. Dubbifadhu tokko rakkoon qabu mirga guutuu qabu. Hawwaa Fiqir jetti waaw walaloo baay'ee garaa nama booressuudha baay'ee namatti tola Orotiyuuf jabaadhaa jetteetii jirti. Isheenis laayikii qubaatiin nutti agarsiisteetti. Itti aansuudhaanis ammoo kun mallattoon jaalalaa nammeeramu. Shamuja. Dumarratti immoo Habaaboo ta'uu habaaboodha. Ta'uun oolu miti habaaboo malee. Ayyee galatoomisiin jenna siinillee kan itti aanee jiru Saddaam Abdiiti. Saddaam Abdii maal jedhini moona? Saddaam Abdii ammoo sagaleen soorettii koo baay'ee miidhagaa. Waaw Saddaam Abdii sagaleen soorettii baay'ee miidhagaa. Garuu soorettiin kun ana qofaa miti. Anaaf baga jettee naa ta'a galatoomi. Garuu shamarran Oromoo hedduun akka addunyaatti iyyuu mimmiidhagoon soorettiin ana qofaatu hin taane shamarran Oromoo baay'ee. Nama meeqa jedhee lakka'u? Nimoona. Lakkaa'ee biran waan ta'eef ana qofaatu hin taane babbareedduuwwan Oromoo maraafidha waan ta'eef waan jaallatteef galatoomii. Mooksamuus dandeenyaa fi koomentii kanaan jechuun ammanni sagaleen soorettii koo baay'ee miidhagaa kan jedhe soorettii isaatiinis jechuu danda'a. Garuu immoo akka walilichaa irratti anuma dhoofsi rakkoon qabu. Galatoomii irra deebi'a malee. Jiituu beekaan immoo mallattoo jaalalaa hedhii kanan fudhataman fudhadhaa. Jiituudha miti fudhoofsi rakkoon qabu yoo dhiirri erge garuu nan darbu. Ayyee ergiteetti mallattoo jaalalaas gannuuf dhangalaasteetti 100% kan jedhu sedduudha. Persentii 100%. Bareedaadha jechuu isheetii natti fakkaata yeroon ilaalu. Jaalalli Waaqayyoo hundumaarra caalaa jedha. Imeeliin asirratti koomentii godheeru tokko immoo galatoomii guddaa walaloo namatti toludha itti fufi jabaadhu jedheera Nimoona. Yaa Waaqayyoo si qofaa kan namatti hin jijjiiramne maqaan kun ajaa'ibadha si egaa isuma qofaadha. Ergaas qaba. Rabbi tokkichatu warra rabbitti amanus Waaqayyotti amanus simmatu namatti hin jijjiiramne numti egaa akka amala keenya faala keenyaatti nu dandeeti kan inni jiru maqaa sana ajaa'ibsiifadheera. Akkam namatti tola dhugaa sagaleen keessan waaw nuuf jiraadha baay'ee sin jaallannaa jedhee
mallattoo jaalalaa onni gurraachis jira garuu gurraacha nu ergee jira kalerii yookaan ammoo halluun ni jaallatu ta'uu mala malee jaallatee ma jira gara dudduubaattis Abaaboo diimaan kaleriin kamiyyuu yookaan halluun kamiyyuu jira jechuu isaati akka jaallateeru mallattoodhaan nuuf ibseeti jechaanis nuuf ibsee jira galatoomii jennaan. Hawwii waaw dhugaa waaqa isaati 24 son dhaggeeffadhe yuunquufu walaloo kanaa jetteetti dhuguma nutuun quufnu erga walaloo kana barreessinee booda nutumtu akkasumatti dhaggeeffanna. Walaloon egaa nama jaalala keessa jiruuf nama jaallatee argiruuf nama addunyaa jaalalaatiin alas jiraachuu hin danda'amu mire namoota addunyaa jaalalaa keessa jiraniif yeroo hundumaa walaloon jaalalaa gawaan ta'in quufamnedha. Darbee ammas itti dabaleete kan inni namatti mi'aa deemu kanaafuu yaa sirruma jenna. Numa namatti mi'aa galatoomii waan nu dhaggeeffattuuf waan nu dhaggeeffatteefis waa yaada keenuuf barreessiteefis galatoomii jecha Saddaam Abdii ammas deebi'ee dhufe. Irra deebi'ee dhaggeeffachaa akka inni jiru namatti argama. Akkuma hawwiin iyyuu jette sa'aatii 24 dhaggeeffatanii quufamu akka isheen jette namni baay'een asuma irra deebi'ee dhaggeeffachaa jiraachuu isaati kan inni ibsu. Inni irra deebi'ee ammas dhaggeeffatee galatoomii boonaa koo ati nama gaariidha sin jaalladha jedheeti kan inni jiru. Yalla silasitti nimni anas siinis sin jaalladha. Sin jaalladha jedhee sin jaalladha ta'etti ta'e natti tola maalumaafuu gara olitti sagalee koo jaallatteetta waan ta'eef waan tokko rakkoo hin qabu Saddaa. Inni dhumaan ammoo kan nuti hanga ammaatti koomentiiwwan nu bira ga'e keessaati. Hawwiidha. Hawwii ammas deebi'ee fudhadheen jiran immoo dhiifama Orotiyuubaan garuu walaloo kee dhabuun fedhuu biyyatti galuufanii akkamittan sin argachuu danda'a daattaadhaan hin ulfaatu hiiqomoo koo jetteetiin immoo akkamaa goonu. Amma hawwiin akkam gooti beektaa yeroo dhuftu biyyatti nagaan nuuf kottu biyyaan baa jirte yoo ta'e garaa nama nyaattiyyuu. Yeroo rakkistuu kana keessatti waaqni nagaan eegeesi haa fiduu jechaani yoo as dhufte immoo qarshii guuttattee daataa kan torbanii bitatti. Yoo kana hunda dadhabdes immoo adaamaa jirra homaa rakkoon hin jiru. Yoo OBN dhufte immoo akka barbaaddetti walaloo maali waayifaa jira kan nuti hin feene bakka waayifaanis as hin jira akka durii miti akka yeroo ati asii deemtee miti waayifaan bakka garaagaraa ni jira salphaatti fayyadamuu dandeessa yoo immoo birrii kana gudunfattee dhuftiitti taates ammoo waayifaan 500 miti reejii ammanumatti. Ji'attiyyuu bitattee manatti teessee torbaniinis bitattee fayyadamuudha kan isheen dandeessu waan tokko wanti si rakkisu hin jiru biyyatti dhufti biyya Oromiyaa lalistuu sana waan ta'eef intala kutannoo qabdu yoo taate yooma birrii fiddeen dhuftu ta'e atumti kottu waan hunduu jira an jedhaan. Nagaan nu kottu siin jenna kabajamtoota hordoftoota Orotiyuub kanatti aansuudhaan walaloo lama wal duraa duubaan isinii badhaasuuf deemaa jirra. Walaloo an dubbisee fi walaloonni moonaan dubbiste walitti aansinee qabna. Isin dhaggeeffadhaa walaloo keenyaan bohaaraa koomentii keessan yaada keessan ammoo hin dagatiinaa isin jennagaa dhaggeeffatanii miira isaaniitti dhagaame isaaniyyuu laayik sheer koomentii gochuun nu ibsuu isaanii hin gorsinuu ni mitiire. Walaloo itti aanu keessatti akka maqaan isaanii dhahamuuf dafanii otoo walaloon biraa nuti uploading godhin dafanii koomentii isaanii nuuf barreessanii booda akka nuun koomannetti jechuudha. Walaloo tokko upload goonee jennaan walaloo isa darbeef nuti koomentii ilaaluu dhiisuu malla maaliif yeroo isaanii jalaa qisaasessu ta'uu waan maluuf kanaafuu yeroo ma daftanii dhaggeeffattanitti sheer nuuf godhaa sheer gochuu keessanis nuuf himaa akkasuma koomentii gochuun dagatiinaa laayikiinan keessanii sheeriinan keessanii subscribe gochuun ammoo hunda dursa. Kun hundumtuu kan keessanii kanaan nu biraan hafiinaa jechaa garuma walalootti dabarsinaan. Tokkicha koo maan qixxee sanaaf nama danuu isa onneen koo jaallatee waa isaaf wargamu sin fedhaa sin jaalladhaa onneerraan si dheebodhaa hedduun si mararfadhaa jedhee otoon si faarsuu osoo onneen koo si fedhuu jaalala keen dhukkubuu hundaan ana boojitee yaadni kee osoo na gubuu naaf hin wallaaliin maaloo jaalala nan siif qabu hundumaa danda'iitii naaf wallaani dhibee koo narraan fagaatiin maaloo si feeteettiim onneen koo. Si feeteetti onneen koo siruu koot si barbaade miidhagaa baanaatoo koo onnee koot si araade keessa koo qabatteettaa bakka hundumaa marsite ni si feetii lubbuun koo wargamtee si farqite hogguuyyuu sin eegaa garaa koo jabeessee baruu hin dandeenye waan keessa koo keesse si argee gammaduuf garaan koo si fedha siifan du'aa siin jennaan sossobii obsii jedha baatii meeqa si eegu yaada keenatti nimtu moo jaalala wallaaltee maaliif mala naan maltu maaloo ati naaf yaaddu si jaalladheen miidhame maaliif naan hin hubattu onnee kootu siif miidhame
waa hundumaa dhiisiitiin haa wallaan dhibee koo narraa hin fagaatiin maaloo si feeteettiin lubbuun koo safuun sodaadheen jedhiin jaalalli safuun qabu fuularraa na dubbisii jaalala siif qabu fuula koo laalii argii amman si dheebodheeru yaada kan koo xiinxalii amman siif hubameeru hedduuman si jaalladhe hundarraan si filadhe si jaalladheeraan maaloo qoosaa dhiisimee narraa sin dhoksine nan dhoksin naaf beekimee hadara sin dhoksine nan dhoksin naaf beekimee hadara. Kan simoo nama meeqaa si caalaa qabaatee irree nan amana kan simoo irra lafaa kan jirre meeshaa waraanaa rukkutee hin danda'u si balleessu injifannoon siif mala abbaa feete biran geessu gootni waraanaan beekamu inni qabu maqaa jabaa garee loltuu hedduu moo'essi biratti humna dhaba injifachuuf hin rakkattu ariitiin qixa siif galaa guddaa abbaa irree jabaa jaallatamaa yaa jaalalaa hin mul'attu hin dubbattu suuta jettee nama lixxa ibidda jaalalaan gubdee tapha keessa qalbii fixxa dhaabbanni kee jabaataadha shakkamtee kufteen cabdu addunyaanuu siif ragaadha akkatti beekamtii qabdu manni guddaa inni dheeraan baay'ee asii ol fagaatu sirratti ijaaramu malee gad fagaatee hin jabaatu waraana hedduu booji'ee sirkatti mo'ama gootii yoo si malee nyaatee dhugee hin boqotu manni mootii hin qabamtu qaama qabda hin sochoota achiifasi miira qabda si dhukkuba hin obsita siif gamasi ija qabda hin ilaalta sammuu qabda hin karoorta karoora kee fiixaan baasuuf halkaniif guyyaadhaan joorta wanta boor raawwachuu feetu kaleessa teessee akeekta akkatti garaaf du'anii akkatti dhugaaf bulani nama caalaa baay'ee beekta ofuma keeyyuu dhugaadha si keessa hin jiru dharri teknooloojiif xibaara isaan beekee si mo'atu barri siyaasa aduu gajjallaa kan qeequ sammuun qeeqxotaa kan kee irratti walii gala dhugaa kee yaadni beektotaa afaan fedhe yoo haasa'e atuu beekta afaan isaa si wajjiniin walii gala inni alaa inni keessaa meeshaa dhukaasaa hin qabdu siif mo'ama kan dhukaasu ardii hunda keessaa qabda deeggaraa harka siif baasu imaammatni biyya dhuunfaa kan warra gamtoomes ta'u olaantummaa kee mormu caalmaa kee irratti hin ka'u baay'een iddoo wal jijjiira ati iddoo keetti eeggamta beekamtiin kee hunda caala ardii hundarra beekamta osoo alaabaa kee qabuu nama kamtu si wallaalaa jaallatamaa mo'aa mootii anuu si beeka jaalalaa. Walaloon har'aaf nuti isiniif qabannee dhiyaannee kanan gammatti dhaggeeffattan ture isinis yeroo keessan nu laattanii waan nu dhaggeeffattaniif galatooma ammas dhaggeeffattanii yaada keessan nuuf laachuu yoo jaallattan ammoo laayik gochuu sheer gochuu fi akkasumas ammoo yaada keessan nurraa hin qusatinaa isiniin jecha torban walaloo kan biraa qindeeffannee hanga deebinutti iyyuu nagaan si waliin haa jiraatu.